akkaateewwan hedduu qaba. Iddoo dhiqannaa qaba, iddoo uffatatti miccatamu qaba, iddoo dhugaatii kophatti qaba, iddoo daakkaa dargaggootaa kophatti qaba. Maqaan kiyya Ajii Sheekaa Kimoo jedhama. Gaheen hojii kiyyaa hojii raawwachiisaa bulchiinsa magaalaa Asaasaati. Kanaaf akka waliigalaatti dhimma burqituu bishaan Asaasaatiin wal qabateeti warri haalli jiru hin beekama. Bishaan Asaasaa bishaan seenaa yeroo dheeraa qabudha. Keessattuu naannoo ijaa hedduu of keessaa kan qabu bishaan uumamaan lafaa burquu san qofaallee miti bishaan qulqullummaadhaan akkuma biyyatti illee tarree bishaan qulqulluu keessatti ramadamudha. Haa ta'uutii akka aanaa keenyaatti dhugaan jirtu hawaasni naannoo faayidaa hedduuf kan irraa fayyadamu. Keessaanuu tajaajila bishaan dhugaatii Dodolaa Asaasaatiif uummata yoo xinnaate naannoo walakkaa miliyoonaa olii fi tajaajila bishaan dhugaatii kennaa san qofaallee miti tajaajiloota hedduu fi kan inni oolu jechuudha. Isaan cinatti jallisii boneetiif already naannawa gandoota 4-5tiin kan wal qabatu bishaan kanaan kan tajaajilli kennamu. Kanaaf hawaasa naannawa keenyaatiif tajaajila mana jedhamu fi kan haga xixiqqootti laakkamu walitti kennaa kan jiru waan ta'eef dhugaan jirtu hawaasni keenya kanarraa baay'ee fayyadamaa dha jedhu kaasuun barbaada jechuudha. San qofaas miti iddoo bashannanaati dhugaan jirtullee jechuudha. Fakkaateewwan hedduu qaba, iddoo dhiqannaa qaba, iddoo uffatatti miccatamu qaba, iddoo dhugaatii kophatti qaba, iddoo daakkaa dargaggootaa kophatti qaba. Karaa kanaan madda galii magaalaa keenyaas ta'a jenneeti bara kanaa fi baroota kanaan duratti Siiti Paarkii waan jedhamu piroojeektii guddaa achirratti karoorfamee ummatti ijaarsa naannoo parsantii 65 irra kan jirudha. Kanaaf bara kanas iddoolee afaan sanitti piroojeektiin kun kennamee jira. Xumuramee barattamu tajaajila waliigalaatii fi hawa turizimii fi akka hojjetutti wanni hojjetamaa jiru kaasuu barbaada jechuudha. San qofaallee miti madda galiidha dhugaan jirtullee akka aanaa keenyaa fi magaalaa biraatti illee hawaasni keenya dhugaatiif irraa fayyadama. Kanaaf waajjirri tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa Asaasaa Dodolaa madda galii guddaa isaa argata jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti kan jallisii dura kaasee ture jallisii bonii naannoo qamadii wal qabatu, mooseedhaan wal qabatu, kaarotii wal qabatu kanneen asirratti kan oomishamu. Kanaaf waan gaarii waan jedhu kaasuu barbaada. Hawaa turizimiis bakkee ta'uu hedduu jira dhugaan jirtullee jechuudha. Hedduu isaa hawaa turizimii akka ta'u namni baay'een kan dhufeeti daawwachuu hin dandeenye ammatti nullee akka magaalaa keenyaatti hawaasni keenya kan naannoo kanas hin jirres dhufee akka daawwatuuf inni tattaafachaa jiru hin jira waan ta'eef. Akka waliigalaatti dhugaan jirtu bishaan kun bishaan baay'ee qulqulluu fi hawwataa ta'e jechuudha. Ilaaluu waan danda'u. Bishaan osoo waan biraa tokkoof illee yaadameeti tajaajila kamuu kennuu danda'udha. Kanaaf ani akka carraa uumamaan magaalaa badhaatee badhaatu isii ammoo agarsiiftuun bishaan laga keenyaa kana. Kanaaf ani burqituun Asaasaa akkuma maqaa isii burqituudha. Namaafis waan hedduu kan tajaajiltu kaasuu barbaade jechuudha.